شوفي كم مرة أنا جربت مال أثيوبيا سوى هذا أول ما رحينا بعد رقم حد مهم أعطيت رقم الحد خبريها أقول لها رقمي أنا ما تحت الحد أنا ما بكفي معلش ولا أنا الفيزا إقامة مالي ولا أي شيء أنا ما يخصني أنا قلت لك من أول لما طلعت من البيت أنا ما يخصني لا تحديد أرقام الحد هذا الحين رقم الأخو مالنا يصير بدي الشرطة شوفي حد طبعا من أثيوبيا وأنا شادي يحب يجي داخل الشرطة بيجي على الخير بدي بعد بيها خلاص عليك اللي بيدش فهموها ليش تعطي الأرقام أنا شو خصني أنا شو خصني أنا تسوي رقم حقي رجعت شو حقي هذا مالش شو خصني أنا ما بكفي مالش ولا سويتي كمان أنا ما سويت اسم مالي أنا مالش ما يخصش من أول لما رميتش برا عند الباب قلتش مرتي بيتي ما أبغى أشوفش ما يخص لا تعطي أرقام الحد الحين أنا بها استفسر مع أخو مالنا بياخذ رقم أعطيته يصير الشرطة شوفي عاد مالش أنت هذا شو بيسوي معك خبريها الروز أنا ما المدام ما يخصني أنا ما يخصني سمعتي؟ أنتي ويا هذا صديق يحب يصير الشرطة أوكي؟ هذا عشان مرة ثانية ما حد يتصل علي أنا منه رقمي ما تعطي لحد برا سمعتي ولا ما سمعتي؟ يلا الشرطة على شو مسويش الله يرحم كلك مش عارفة الناس تسوي لي الفرق لا ما تسوي لي الفرق أنا بالعلم ويني تاتا ሰምተሻታል? የቤቱን አድራሻ ስሚኝ፣ የቤቱን አድራሻ ሎኬሽን ተልኪልኛለሽ። ፖሊስ ነው የምልክባት። ለእኔ ግን አሳልፈሽ እንዳትሰጭኝ እሺ። ኖ በቃ ጁ እዚህ ጋር ያላችሁ ልጅ ሎኬሽን እንትን ስልክ ቁጥር ይስጡሽ እና ፖሊስ ሎኬሽን ላኩልኝ። እዛችሁ ያለ ይሄንን ሪከርድ አውጥቼ ፖሊስ ነው የምሰጥባት። ሂጂ አሁን አንቺ እንትን አይ mee madaamin akkanaa kan isinitti iyyitu mana keessatti jirti yoo jiraatte hundi keessan koomentii jalatti nuuf kaasiri jechuu jaaladha. akkam jirtan jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirtu fayyaa keessanii baga jiraattan nu jirra galata waaqayyo sinis darbaa jiraadha isiniin jenna. egaa akkuma argitan jechuudha obboleettii keenya kanarratti jechuudha hojjechiistuun ishii haala kanaan itti iyyiti jechuudha baay'umatti wacaa jirti. dhugaa waan isaan hojjetan hundi isaatu wanni namni hojjetu hundi yoo waan beektullee nama jalaa bada jechuudha yoo isaan akkana ta'an kana warroonni madaamii akkasii qabdan warroonni hojjechiistuu akkasii kana bira hojjettan of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jechuun jaaladha. baay'ee rakkisaadha biyya ormaa kana keessatti ka amala namaa danda'uudhumaaf biyyaa bahanii garuu haala kanaan akka nama gurra hin qabneetitti itti iyyuun kun baay'ee barbaachisaa miti. maaliif akka ishiin itti iyyitu garuu hin barre jechuudha jechuun as dhuftee waa himachaa jirti. mucayyoon kun baay'ee akka darartu baay'ee akka dhiphistu baay'ee akka itti iyyitu baay'ee akka doorsistu shurxaa biras geessa siniisisa waan akkasii kana jettee waan doorsistuu fi furmaata yoo naaf ta'e jettee dhuftee himachuu dhufte jechuudha. himatteettiidha kan ishiin kaate booddeerrootuma ishiin himattee fixxumurtee jechuudha. ammas dhuftee lolti jechuudha. madaamiin tuni akka malee taatee argitanii jirtu. iyya isaanii kaa rabbi namarraa haa qabu. iyya isaanii hin danda'anii waaqayyo iyya isaanii nama haa dandeessisu malee iyyi isaanii akkanatti kinoo sammuu nama zoorsa jechuudha. iyyi madaamota tokko
dhugaa of na yaadachiise jechuudha. Of na yaadachiise haala kana keessa waan hin darbeef hedduun gadde jechuudha obboleettii teenya tanaafi baay'ee tokko gadde haala kana keessan darbe jechuudha. Waggoota afran darban keessa haala akkanaa kana keessan ture baay'ee natti iyyu turan baay'ee natti wacu turan jechuudha. Nama lamaan abbaan manaa fi haati manaa ta'anii natti wacu turan jechuudha. Even daa'imni isaaniitillee daa'imni isaan ofii isaaniitii dhashanirlee akkuma isaan natti ta'aa turte jechuudha. Isaan jalatti ilaalti waan ta'eef daa'imni isaanillee fuula ifaa fi guyyaa tokko tasgabbiidhaan natti haasoftee hin beektu jechuudha. Kanaafuu biyya namaa kana keessatti dhugaa wanti nuti dandeenyu jiraannu kun baay'ee ulfaataadha. Isinii galee dhugaa baay'uma tokko ulfaataadha. Garuu yeroo biyyatti namni warri biyyaa nutti haasa'u warri biyyaa maallaqa gargaaru waanuma nuti tolee biyya kana keessa biyya namaa kana keessa kan ajajanu fidi kan fidi san fidi yella ruuhi waan akkasiisan namaa jechuudha. Kun immoo baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Ulfaata baay'iseetuma ulfaataadha. Kana hunda taanii maallaqa keenya finnee kaaniif maallaqa keenya erginee booddee harka qullaatti hafna jechuudha. Keessattuu ijoollee shamarranii jaalalaan jechuudha gowwoomfamanii yookaan jaalallee isaaniitii mana waliin ijaarranna wantoota garagaraa godhanna jedhanii maallaqa isaanii haala kanaan kan hojiin isaanii nama guburra kan isaan haala kanaan nama guban mee ilaalaa. Hojiin isaanii hojiidha, iyyi isaanii iyya. Kam dandeesse kam dhiiste jechuudha. Yeroo hin qabdu sammuun kees biiziidha jechuudha. Keessattuu dhugaa dubbachuu fi warri bilbila hin qabne homaa gochuu hin danda'an jechuudha. Jalumatti du'u ani waan narra gahee waan hin argeef jechuudha. Waan godhan hin jiru, karaa itti iyyatanis hin jiru. Amma mucayyoon tuni waan bilbila qabduuf kinoo bilbila wanni lokeeshiniin ergamee fi poolisiin akka dhaqeetoo mucayyoo tanaaf haala mijeessu jechuudha. Akka dhaqanii haala mijeessanii fi akka biiroo waan tokko godhuudhaaf haalli mijatee fi jira. Meeqa keenya immoo kan kana gochuu hin dandeenye, meeqa keenya kan waan tokkoyyuu gochuu hin dandeenye yoo isaanillee nutti iyyan jaluma callisnee bilbilas kan hin qabanne hedduu isaanii jira jechuudha. Ijoolleen kana hundumaayyuu waaqayyotu nu dandeechise malee nu namaa miti. Kana arginee kana gaafa arginu ijoolleen nuti warreen mana arabaa keessa biyya namaa keessa hojjennu maallaqa keenya kana arginee waca isaanii dandeenye kana arginee iyya isaanii wantoota garagaraa hojiin isaaniitu nama jalaan dhumatu kanuma argitasan jechuudha. Dhaabbii akkanatti maallaqa finnee gaafa immoo nyaatamnu baay'ee tokko jechuudha. Namatti dhagahama, nama dhukkubbii sammuun namatti ta'a jechuudha. Kanaafuu ijoollee keenya rabbi obsa isiniif haa kennu. Dhugaa ijoolleen biyya arabaatii galte tokko jechuudha. Akkuma isaanii kanatti wacuu edaa kanaaf anillee amma yeroo tokko sagalee gaafan ol kaasee haasa'u jechuudha. Wayi kan isaan jedha sun dhuguma ijoolleen biyya arabaa suuta jettee haasa'uu hin beektu. Maaliif achitti itti iyyu gurrarratti itti iyyu waan ta'eef suuta jedhanii haasa'uu hin beekani. Namoonni jedhu jechuudha biyya keessatti. Edaa dhugaadha wanti kun jedhee jechuudha. Amma jechuun yoo namni tokko akkasumatti sitti iyya si barsiisa atis iyyuma baratte jechuudha. Yoo namni tokko tasgabbiidha sitti taase atis tasgabbii baratta jechuudha. Galata waaqayyoo dhugaa manneen dhimma jiru kun sagaluma isaaniitu hin dhaga'u jechuudha. Ijoollees ta'ee warroota mana garuu mana dura ture tokko dhugaa dubbachuu fi halkanii guyyaa iyya malee wanni tokko hin jiru jechuudha. Inna akkuma madaamiin taatu kana ta'u jechuudha. Bakka wal jalaa qabanii tokko yoo deeme tokkotu natti dhufa jechuudha. Tara kana keessan darbobboleewwan koo warroonni akkana kana keessa jiraatanis jiraachuu dandeessu. Obsa isiniif haa kennu isiniin jecha viidiyoo kana immoo sheer godhaatu warroota hin beekne biraan geessanii chaanaalii kana laayik sheer gootanii
ofiifis wanti nu asirratti hojjennu dafee akka isin bira ga'uuf subscribe hojjettu san irra tuquudhaan subscribe godhattanii san booda nu hordofuu ni dandeessu isiniin jechuu jaaladha. Warreen gaafii garaagaraa qabdan koomentii jalatti gaafii barbaaddan wantoota isin gargaaru isin barbaachisu irra isin gargaarra. Kanaaf koomentii barreessaa isin jenna. Horaa bulaa deebanaa isin jenna.